akkam jirtan obboleeyyan hundi keessanuu warri asirratti naarkoo teessan hundi keessanuu warri nyaata kan naarkoo teessani araan tana nyaata godhu deemna nyaata daqiiqaa 15 qofa fudhatu kan akka malee mi'aawu dhandhama qabu kuni forre'eeti forre'e fresh hamma qalame jechuudha kuni shunkurtiidha kuni shunkurtiidha kuni irdiidha irdii akkuma biyya keenyatti irdii jamti kuni qacceedha qaaraa namni tokko qaaraa jaa qacceedha kuni qimama garagaraa qimama hedduudha akkam xiqqaate qimama 5 akkanif keessaa qaba kororimaan isa keessaa tokko kuni soogidda takkaahu ashaboo jaama soogidda takkaahu ashaboodha kuni ammoo wanna maraha lukkuuti takkaahu maajii jaama kuni ammoo khamzaraa takkaahu baala shukaar kuni timaatimi wantu kun cuftinuu duratti hin ciree qopheesse akka viidiyoon hin dheeranne yeeti nyaata niin godha garuu nyaata godhuu hedduu nyaata dandeetii godhuu nyaata dandeetii nyaata niin qaba ammoo garuu akkaan asirratti as bahee gartee ummata kiyyaa wajjin qooddadhu kanna godhe yeroo takka yeroon viidiyoolee saba biraa laalu namni afaan keenya nyaata babbareedaa godhe asirratti dhiyeessu hin jiru akka waan nuti nyaata hin qabne kaja'uun na dhagahame namni keenya tokko jira hin heddummaatu asirra akkasumatti illee hiriyoonni kiyyaa ati ol baatee asirratti maaliif waan kanan goone ni dhaqqabda yeroos ni qabda maaliif hin goone kaja'uudhaan na dhidhiibanii anilleen fadhiina keessatti uumanii asirratti as ba'e saniif obboleeyyan kiyya nu wajjin turaa gara nyaata godhuuti deemna nu waliin turaa amma. Amma distii ibidda shidanna distii teenya ibiddarra kaayyanna yoo fetes maxbashattis godhuu ni dandeessani distii ittiin godha saniifuu zayitiin xiqqashootti naqadha zayitii waa xiqqootti naqa fooniin itti naqa zeni awwaate amma shunkurtiitti naqanna xiqqoo foon ibiddi ontanu jira shunkurtiitti naqna suniif amma shunkurtiitti naqne xiqqasho foonii fi zayitii xiqqasho reefu ibiddarra kaayanne amma shunkurtiitti naqne jirra shunkurtii tana wajji xiqqasho gizeeni fi foonna jee waan biraatti goggoodha jechuudha akkuma beekamu waan itti nannaqamu wal duraa wal boodaan itti nannaqna amma maaliin itti naqa qullubbii xiqqoon itti naqa taan boodarrattiin itti naqa amma xiqqoon itti godhadhe kaafee immoo boodarraan itti godhadha amma irdiin itti naqa amma qimamaan itti naqa qimama jechuun hawaaja takkaawu qimama akkuma itti beeytanitti kan itti naqe amma khamzaraa xiqqoo kanallee boodarraan itti naqadha tanii kanallee xiqqoo amma bukaan boodaan itti godhadha amma timaatim itti naqna timaatim yoo feetan timaatim jiraa gana adii garte hedduun bilchaateen itti godhachuu dandeessani ani immoo ammaarra kanumaan itti godhee garuu hogguu timaatim hedduun bilchaateen jiraa ciccirteetuma akkanuma mummurtee itti goote irra bareeda bifti isaatii saalli isaa hundi mi'aallee gusamra qaba ammaan kanumaan manaa qaba saniifin kanaan godhee kafeetan itti godhachuu dandeessani waa xiqqoos yoo feetanis hedduu akkuma barbaaddan hayyee amma unoo walitti deebine waaw hedduu tole amma unoo amma irraa buusuuf deemna qullubbii sangaree funtanarraa fisan itti naqanna
akkasumatti illee qaccee reefun tana naganna qaccee yoo feetan gurguddoo sanis itti godhachuu ni dandeessanii ani ammoo maaliif tana fayyadamuuf waan nama gubu waan hin jaaladhuufi tun hedduu nama gubti qacceen xixiqqoon tuni gurguddoo sanis itti godhachuu ni dandeessan akkuma feetanii jecha soogiddaas akkuma fedhii keessaniiti waa xiqqashumaan itti godhadhaan soogidda hedduun jaaladhu amma maajiidha maajii maraqa lukkuusan takkaa'u maajii jechuudha saniin amma itti godhe hedduu dhandhama nyaataa kannaaf wanti kuni hedduu takka namatti tola inshallah ammallee maasiisi waan kun nyaadhamuun hojjanna waan faana turaa waan nyaadhamuun wajjin dhiyeessee isin garsiisa nafaana turaa obboleeyyan kiyya qaalii gaggaarii subscribe like share godhaa wala hajajjabeessinoo yoo hamilee naggootan nyaata barbaadan hunda commentiis naa barreessaa commentii gara yoo naa barreessan nyaata hundaa'u qabadhee isinii dhufuun hin danda'a akkasii nagaannaa turaa na hordofaa nafaana turaa hayyee ammaan tana waan nyaannuun godhachuu deemna waan suugoo reefuun tana dalagamte takka distii reefuun tana dalagamte sanii nyaannu hojjetanna saniifuu na waliin turaa ni daqiiqaadha amma daqiiqaadhaani biddeena yeroo gabaabatti dafnee hojjennu biddeena isaa dheeraa namarraa fudhatu sana osoo hin taane akkuma biddeenaati ija qabaa waa hunda qabaa akkasii laalaa hanguma feetan godhattanii an amma waaniin nama hedduuf godhu deemuuf jecha saniifin heddummeessee yoo feetan kubbaayyaa lamas godhachuu dandeessanii kubbaayyaa tokkos godhachuu dandeessanii haguma gartee mana keessan keessa namni nyaatu ani amma waaniin namni hedduun nyaachuu deemuufiin kana godhee na waliin turaa akkana kunoo kanatti waan hedduu godheef jecha inni heddummeessee killee abbaa afuriinti godhe takkaa'u puuphaa takkaa'u killee afaan naannoo garagaraa akkasii soogidda arkoomaaniin qeyaafadha feetan hanguma feetan itti godhattan soogidda akkuma fedhii teessaniiti sukkara ittiin godhu yeroo biraa sukkara illee itti goone yeroo akka gartee faxara irratti waan biraa godhannu amma immoo waan nyaata soogidda qabu nyaata ashaboo qabu aannan hin tanaqe amma aanan kubbaayyaa takkaan tanaqe hanguma feetanii itti godhattan feetutti heddummeeffachuu ni dandeessanii kanaafuu amma bishaan asitti naqeetiin bishaan asin naqadheetiin oowwifadhee jira bishaan xiqqoo oowwiseetiin jira saniifuu hayyee ammaan tana walittiin kanaaniin dhawadha amma baking powder itti godhachuu deemna baking powder kintu goona kunoo kana ka keekittis godhannu waan hundatuma feete godhachuu dandeessa keekittis ni godhanna isa kanaas kan itti godhanna jechuudha ka ija nuu baasu akka nuu bareedu isa kana mankaa takkaa fi mankaa shaayii takkaa fi cinaatti godhanna jechuudha deebinee ammaasis naan walitti wal keessa naqnaa jechuudha amma nu gahee kana goona kunoo amma laal eega waliin goone booda kunoo akkana fakkaata hedduu namatti tola hanguma feetan itti godhattan killees hanguma feetan hanguma gartee fedhii keessanii aannanis yoo aannan hedduu jaalatan aannan qofaan illee godhuu ni dandeessanii ani immoo aannan kubbaayyaa takkaa fi bishaan buhaawa hedduu qaqqashuma qabbante irraa baate saniiniin godhe mixaanni biyya kanaa gaa kunoo akkuma beekamu maxabashaadha amma gara buusuu deemna akkasitti amma buusnu nu waliin turaa kunoo akkana fakkaata amma akkana fakkaata biddeenuma keenya fakkaata kunoo biddeena maashaallah biddeenuma fakkaata
kunoo biddeenuma keenya fakkaata. Saniifuu waanin hedduu godhuuf jecha kanumaan waliin dhiyeeffannee isin garsiisaan itti deebi'eetiin buusa akka viidiyoon isinitti hin dheeranne. Akkuma biddeenaati. Akkuma biddeena keenya gartee rashirgoonu namoonni biyya teenya hin jirre hundinuu biddeenni akka itti godhamu ni beeytani. Akkasii hedduu namatti tola, hedduu bareeda, ni mi'aawa, ijattis ni bareeda, afaanittis hedduu mi'aawa, hedduu namatti tola. Akkasii cuqqaallaa bas amma irraa fuuna bilchaate. Waaw, hedduu namatti tola, hedduu bareeda, ijattis nama harkisaa, afaanittis hedduu tola. Jalli isaallee nunu akkana bareeda. Jalli isaatis akkana bareeda. Hedduu namatti tola. Maal fakkaata? Biddeenuma fakkaata. Biddeena xaafii adii fakkaata jecha. Daqiiqaa waa hundaaf ta'u, daqiiqaa sambusaaf, mulawwahaa, waan garagaraa waa hundaaf ta'u. Talammadaati wanti beekuu qabdan ogguusuma jiiseetiin ogguusuma buusuu eegale. hin teessisnee bukeessnee maal jennee yeroo nurraan fudhatu akkanaa jechuudha. Daabboos yoo feetan daabboositti godhachuu dandeessan daqiiquma daabboofnis fayyadamnu akkana waan yeroo gabaabaati jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti biddeena bareedaa akkana fakkaatu kana biddeena bareedaa akkana fakkaatu kana ta'a afaanitti illee hedduu namatti tola. Amma ni dhiheeffannaa jecha amma ni dhiheessa waan nyaatanii kareefu hojjetamee wajji amma ni dhiheessa. Nafaana tura. Amma biddeen keenyaas akkana nuu fakkaata. Hedduu namatti tola. Urgaan isaa, mi'aan isaa waan yeroo gabaabatti hojjetame kana fakkaata. Hedduu namatti tola. Wanta fooniiti jechaadha. Jalli isaa waan inni fakkaatu hedduu namatti tola jechuudha. Saniifuu akkanatti nyaannaa jechuudha. Yoo barbaanne asittis naqachuu dandeenya. Akkasittis dhiyeeffachuu dandeenya. Kanattis dhiyeeffachuu dandeenya jechuudha. Hedduu takka namatti tola. Saniifuu kanaan waaw, hedduu namatti tola. Amma dandamnaa jecha nyaata keenya. Bismillah. Nyaanni namatti tola. Maashaallah. Maashaallah hedduu namatti tola. Hedduu namatti tola. Hedduu nama mi'aawa. Nyaata hedduu nama mi'aawu yeroo gabaabaa keessatti nyaata hedduu namatti tolu sa'a dheeraa fudhatee fakkaata. Ni urgaan isaa mi'aan isaa hedduu namatti tola. Akkana fakkaata nyaanni kiyya kanarraan tan hojjedhe hamma nyaata biraa waa hunda waan barbaadan qabadde isiniin dhiyaaddutti nagaannaa turaan afeerraatiyya. Yoo isinitti tole subscribe, like, share godhuu hin dagatinaa. Akkanaan isiniin jaa nagaannaa turaa hamma nyaata viidiyoo biraatiin walitti deebinu. Waan barbaadan commentii jalatti naa hambisaan isiniin jaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi.